waliigalteen nagaa mallattaa'us ammallee lixa Tigraayitti badiin sanyii dhabamsiisuu ittuma fufee raawwataa jira jedhee dhaabbati mirga namoomaa Human Rights Watch gabaasa dhaabbatichi guyyaa kamisaa baaseen aangawooti bulchiinsa gadii naannichaa fi humnoonni Amaaraa badii raawwatu itti fufaniiru jechuun himateera. Dhalattoonni Tigraay kumaa ol ta'an bu'uura sanyii isaan irratti hundaa'een hidhamanii qeerraa akka buqqaafaman ta'uu hime. Mootummaan federaalaa itti gaafatamni akka jiraatuuf qooduu fi hin baannes jechuun qeeqeera. Dhimma kanarratti mootummaan federaalaas ta'e naannoon Amaaraa waan jedhan hin qabani. Dhaabbata Human Rights Watchitti Daayireektara ta'antu Afrikaa kan taate Laatishaa Baader argannoowwan ijoo qorannoo isaanii akkanaan himti. Speaking to dozens of former detainees and individuals who were forcibly expulsed from Western Tigray zone. Namoota dirqeen lixa Tigraay irraa buqqaafaman irraa akka odeeffannetti erguma waliigaltee nagaatii aangaa'onni naannoo Amaaraa fi humnoonni nageenyaa dhalattoota Tigraay bakkicha jiraatan irratti duula sanyii balleessuu gaggeessuutti fufaniiru. Namoota dubbisne keessaa garri caalu waggoota tokko caalaaf hidhaa turuu, eegdota mana hidhaan dararamuu akkasumas nyaataa fi dhugaatii gahaa ta'e argachuu dhabuu nutti himani. Haala mana hidhaa keessa tureen kanneen lubbuun isaanii darbes jiru. Ajjechaa murtii malee hidhamtoota irratti raawwachuus galmeessineerra. Erga waliigalteen nagaa raawwatee booda dhalattoota Tigraay dirqiin qe'ee irraa buqqaasuun gara bakkeewwan biroo naannoo Tigraayitti akka baqatan marsaa lamaaf raawwatamuu odeeffanneerra. Forced expulsions of Tigrayans into other parts of Tigray. Kanneen yeroos baqatan yeroo ammaa bakkee biroo naannoo Tigraay akkasumas gara Sudaan baqachuu dhaabbatichi ibseera. Qorannoo kana duraan milishoonni faannoo jedhaman lixa Tigraayitti badiin himatamanii turan. Isa ammaan qorannoon keessa maal jedha jechuun addee Laatishaa gaafadhe. So it's very much the same players, and one of the key findings of this report was that two individuals in ammallee qaamolee kana dura himatamantu gara caalu harka keessaa qaba. Qorannoo dhiyeenyaan wantoota ijoo arganne keessaa tokko qorannoo kana dura Amnesty International waliin taasisne irratti namoota lamaan yakkaan shakkine ammallee namoonni maqaa isaanii kaasaa jiru. Namoonni lamaan ammallee itti gaafatama duraanii irratti argamu. Namoonni dubbisne qondaala tokkoo fi nama tikaa tokko irra deddeebiin badii raawwachuun maqaa isaanii kaasu. Gaaffiin ijoon karaa keenyas ta'e karaa kaaniin ka'u badiin ittiin shakkaman osoo galmaa'ee jiru akkamiin kunneen ammallee itti gaafatamarraa hin kaane kan jedhudha. Wanta lixa Tigraayitti raawwate qorachuuf qorannoon mootummaan federaalaa nan qoradha jedhe eessa ga'e? Commitments to investigate events in Western Tigray zone. Kana jechuun eeguma nagaan bu'ee dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiraataniif wanni jijjiirameen jiru jechuudha. No, absolutely, and this is why it is critical for both federal government attention. Homaa jijjiiramni hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannoon mootummaa federaalaas ta'ee kan hawaasa idil addunyaa barbaachisaa kan ta'e. Lixa Tigraayitti badiin lammiilee nagaa irratti raawwachuutti fufeera. Si'achi addunyaan ijarraa garagalfachuu garuu hin danda'u. Lixa Tigraay irratti naannoon Tigraay fi Amaaraa irratti ol dhabu. Humnoonni Amaaraa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa bakkicha qabatani. Eega waraanni eegalees bakka badiin guddaa itti raawwatamedha jedhu gartuulee mirga namoomaa. Maatiin dhiphachuun isin biraan geenyee turre Galaanaa Balaayee dabalee nutti hima. Hojjettuu baankii Daashin damee Waarkaa kan taate Tsiggee Balaachoo heerumuuf guyyaa cidhaa ishee eegaa akka turte guyyaa muraasa dura obboleettiin ishee Natsaannat Balaachoo BBC'tti himtee ture. Guyyaa irraa BBC'n ajajaa olaanaa poolisii magaalaa Hawaasaa gargaaraa Inspektar Malkaamuu Ayyalee irraa akka mirkaneeffatetti Tsiggeen maatii isheetti deebiteetti. Obboleessi ishees kana mirkaneesseera. Shakkamaan kun to'annoo jala ooluuf dhiisuusaa garuu ammatti kan hin mirkaneessine Inspektar Malkaamuun odeeffannoo dabalataaf poolisiin ibsa akka kennu BBC'f himaniiru. Kibxata torbee darbee ture Tsiggeen mana osoo hin buliin hafuusheetiin poolisiitti gabaafame. Maatiin Tsiggees erga dubbii kana dhaga'anii gara waajjira poolisii deemuun iyyataniiru. Poolisoonni kana dura waan sodaattu qabdii jedhanii yoo na gaafatan kana dura namni sodaattu tokko akka jiruu fi akka ishee hordofu natti muusheen isaanitti mee jetti obboleettiin ishee Natsaannat. Tsiggee fi shakkamaan ishee bute jedhame kana dura hariiroomaa akka hin qabne ka himtu Natsaannat bilbila isaayyuu jijjiiree gaafa bilbiluuf irratti cufaa turte jetti. Inspektar Malkaamuu Ayyala shakkamaan Yehwaalaa Mabraat jedhamu kun miseensa poolisii addaa naannichaa yoo ta'u dhiyeenya sababa rakkoo naamusaan hojii isaas seeraan bahataa akka hin turre himanii turani. Tsiggeen amma akkamiin shakkamaa kana jalaa baate haala akkamii keessa turte ka jedhu irratti odeeffannoon maatiinis ta'e poolisiin kennamee hin jiru. Awwalloo fi raayyaatti fulleeffatanii kan beekamu weellisaa Sa'aad Awwal waggaa 2 dura erga to'atamee ammallee hidhaa jiraachuu maatiin BBC'tti himan. Haati warraasaa addee Zakiidham qe'ee isaanii magaalaa baatee jiru irraa daa'ima reef da'an harkatti qabatanii abbaa warraasaanii gaafachuuf rakkataa akka jiran dubbataniiru. Dhimma kanarratti odeeffachuuf yaaliin hooggantoota dubbisuuf yaallee hin milkoofne Hamzaa Huseentu dubbise. Baatiitti kan qabame. Wanni gaa hundi warri as jiru kan kassasameeru qawwee fudhataniidhaani
qawwee fudhataniidhaan ta'e sanuu baatii tokkoo fi bultii 15 baatee hidhame saniin booda gara kamisee fuudhanii achisitti ji'a torba san mana murtiitti illee hin dhihaannee baatii torba boodaan immoo mana murtiitti dhiyeessuu eegalanii oggadiinsa wanni jedhamu hin jiru kanaa gootanii hin jiru bakka beellamni keessan guyyaa manaa darbeera jedhamuudhaani ragaanis hin jiru jira jedhanii wanni dhufee asitti ragaa dhufee hin jiru isaanis ragaa dhabanii hanguma ammaa kan buttee malee isaan kahaniiru. Isin dubbisuu dandeessuu deemtanii bakka inni itti hidhame jirutti haalli mana hidhaa haalli qabiinsa isaa akkam waan argitan qabdu? Isheenna garuu mobaayilii alumatti biifneeti tafattashineeti kan sheennu. Ani booda haasa'inee bakka isheenna. Namooti amma. Ani baatee waan hin jiruufi baatiitti yookaan torban sadiifaa baatii fi 15 kan hin dhufu. Yani magaalaa baatee kan hin jiraadhu inni kamiseetti kan hidhameeru. Amma isa dubbisuuf kamisee deemtanii jirtu? Dhukkubsatee ilaaluu dhufnee yoomirraati ka dhukkubee namoonni mana hidhaatti dhukkubsatee dhukkubitti hammaatee akka jiru haasa'u waan sanarraa nu himamee yoomirraa dhukkuboo eegalee amma immoo haala kam keessa jira? Wallaahi gasa eegalee tureera inni baatii 2 ola jennee illee hin haasofne ammallee gaafaliin yaa'u dhiiga dhibee dhugaatii akka wayyaa hin jennes yaalli hin jiru yaalli dhoorkamaadha. Tilmaamumaan akkanumatti fudhatanii kaniinaadha akka nama takkaatti ala bahanii yaalamuu hin danda'amanii dhukkuba nafsuma fidanii deemu jiran malee soo yaalli jiraatee silaa falli numa argama ture. Isinoo amma ergasii haalli maatii akkam haala akkam keessa jirtu yaaddoo akkam keessa jirtu haalli jiruuf jireenya keessanii erga inni hidhame akkam maal fakkaata? Wallaahi jireenyi keenya jireenya ulfaataadha. Abbaan illee du'eera ogummaa rabshaa san keessatti du'e. Ijoollees gaanis fidee qofuma kiyyan jira waan hin qabuunis mana hidhaa geggeessee nyaata achitti illee itti yaa'in asaban maatumatti itti yaada.